Ashama harka fuune daawwattoota hordoftoota reediyoo Adamtuu akkam nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanitti sinaada qabu guyyaa har'aa rakkina Beirut keessatti haala hamaadhaan adeemsifame tokkorraa dubbachuu barbaada. Innis bilbilaan gama Beirut irraa kan na dhaqqabeedha. Kallattimaan bilbilichatti darbina jechuudha. Hello obboleettii keenya akkam nagaadha? Nagaa galatasaa. Tole baga jiraattee mee maaltu uumamee maalirra jirtanii tartiiban naaf ibsi? Tole kaa jalqabaa sinirree sagalee nuuf ta'uuf galatoomadha. Ayyee. Kanaan durarree sagalee nuuf taatanii turtanii nuti an jiraannu asii Beirutidha. Ayyee amma durallee mee wal yaadachiisuudhaaf rakkoo guddaa keessa turtanii sagalee isiniif taane hamma waan nyaattan dhabdanitti rakkattanii turtanii rakkoo san keessa amma namoonni muraasni bahe namoonni muraasni hin baane asumaan yaa'u anaafati haariyaa miti yuutuubii kanaafis haariyaa miti itti fufimee maaltu uumamee obboleettii keenya tokkotu dhabamee hanga lubbuun dhabamutti geesse naan jette habashaadhanii ajjeefamte ka jedhullee hin jira jettee mee tartiiba isaa naaf kaa'e. Tole kaa galatoomadha jalqaba irratti akkasumas immoo karaa feesbuukii isaanii tasii sheer godhanii guruupii qabu turanii warri habashootaa jechuudha. Guruupii habashaati? Guruupii wayii ture guruupii gargaarsaati jedhanii akkasuma ijoolleen nutti mee sin gargaaru yookiin gargaarsa iyyuu jedhu asheer godhasanii koppii godhanii jirra sinii erguu hin dandeenya gara biyyaa warri galuu barbaadan lakkoofsa keenya kanarraan nu bilbilaa jedhani. Okay. Nurri akkasuma lakkoofsa saniin bilbilee dhufnee manatti sin ilaallaa jedhan jalqabaa akkasumarree dhufan galgala sanii. Okay. Dhufanii nu ilaallanii ganama sa'aatii 11tti kaadhaa mana kana keessaa hin baatu shaantaa keessan qofa fudhadhaa mi'oomaa fudhatinaa nu jedhani. Jarri hin baasidha moo guruupii maamaaratti? Imbaasii miti jarri ijoolleedhuma warra habashootaa kan. Okay. Nurri amanneetuma isaan duukaa deemnee gatiidhuma rakkina keenyatiin isaanoo nuuf maqaa keenya nyaachuu barbaadaniiru akkasuma ijoolleedhuma isaanii biratti asuma taa'an jedhanii ani hin barbaanne hojiin seenee isheen immoo riyaantiyyaa isheen irree seentee turte hin taane fi deebiteetuma isaan biratti deebite. Ani hojicha itti afuufee. Yeroon torbee lama guutuu mucayyoo bakka wannaa addaa godhuu mana keessa hin hojjisiisu bakka nyaarri isaanii addeetti bilbilaan natti himti ani torbee lama yeroon guutuu jara warra madaamii kiyyaan birrii hin qabnu kanatti rakkanneerra jennaan birrii naa laatani. Tole. Achi birrii sannan ergee rakkatee wanna nyaattus mana kiraasoo jedhan kennii fi kanaan boodummaan barbaadanii nyaara isaaniis ittiin guuranii jedheeni nan ergee fi ijoolleerraan yeroon erguuf isaan birrii sanis hin kenninee fi mucayyootti taphatanii dhukkubsatteetti jedhanii hospitaala geessineedhanii hospitaalaa miti. Hoteela mootummaatiitu gargaareedhaan ijoollee mana madaamuun baasaa gataa turanii karaa irratti jechuudha. Okay, mana haakima geessine hospitaala geessine jedhaniitiin bakka hoteelaa deemanii isiidhaan mallaqa kadhatan moo kami? Isaan maqaa ishiitiin nyaatu sii galee bakka gargaaraa jirraa dhukkubsataa jirti jedhu mucayyoon hin dhukkubsattu bakka dhiphina guddaa keessa jirti sababummaa dhiphattuun hojiin hin jiru birriin hin jiru biyya kanaa osuma akkasitti jirtu ammoo maatii ishii irratti bilbiluu birriin erginaa fi akkamiin akka gargaaru akkamiin akka galchinu jechaa turanii. Yeroon ji'a guutuunis bakka dhaqeen qaaman ilaaluu qabaa jedheeni yeroon nageessaa dhuumi isin geessinu eenyu si haa geessu hin beekumanii nu hin beeknu yoodhanaa jedhanii na ifatanii yeroo sanaan nan deemee hojii biraa eegale.
akkasuma hojii biraa eegalanii duumaa caaluu booda torbii tokko erga kana jedhanii biyyatti bilbilanii ofii ofuuteetti of ajjeesteetti intalli keessanii reeffa ishii isiniif erginaa hin baasisinii bilbilaa jedhaniini nammoo asitti natti himanii jechuudha. Maatiin ganaa deebisanii isaan nattuun himanii. Warra habashoota kanatu maatii isiititti habashootatu bilbilee maatii isiititti duutee jirti of ajjeeste jedhaniini. Duutee of ajjeesteetti qanan biraammoo nurratti bilbilinaadha maal irratti bilbiltuu duuteetti kan yaalaa ture nuyyuudha reessaa yaadattanii jedhanii asii achee maatii arrabsaa turaniyyuudha anaasittiin dha'uun oddoon arganii nadhiisaniyyuudha. Ani akkamitti walluun agarsiisneen jedheen duraan ana barbaadu sababuma isaan irraa nana dhukkubayyuudha amma. Okay, si barbaadan jechuudha kan isiin duutee dhiisitiniin akka jedhanitti. Silkii keenya irteertaa akkatti hojjennu dhabneerra nurratti bilbiluu yoo duute maarree jedhu bakka duuti namaa akkuma sareetitti micayyoon ofii homaa ofiin gootu yoo isaanumti ajjeesaniidha malee. Mee amma ilaalchi yaa'u yeroo ammaa kanatti akkuma argitu kana Facebook irrattis maalii kanarrattis habashoota fi ijoolleen Oromoo wal lolanii sababa siyaasaa kanaatiif kan wal ajjeesanillee jira. Sababa akkasiisaniif immoo dhugumatti rakkoommaan biyya sanii gara ajjeechaa yookaan immoo gara ofudhuu kanatti nama geessamee akkamitti shakkitan isinisiisan? Kanatti fakkaatutti wanti hin beekurreen jiru ani sababuma bakka rakkoo siyaasaa kanaan wal qabatee irratti miidhaa geessisan natti fakkaata. Sababuma kanarraan erguma rakkoon adda addaa biyya keessattis asittis biyya Beeruut kanattis ijoolleen hiriira baatee turte yeroo san akka du'aan irratti dhaadachaa turanii miidiyaadhaanii akkam baatu akkam wanna garagaraa taatu jechaa turanii ergasuma asii kaamichayyoo kana akkana gochuu danda'an. Erguma isin hiriira baatanii asii yoodha wanti kun kan ta'ame san dura isiin quba qabda turte? Okay. Amma maal siin jedhan walumaa galatti isaan reeffi ishii as jira siin jedhan moo hin argine siin jedhan moo maal siin jedhan? Erguma ofii kana of ajjeestu taanan suuraan hin kaa'amu kan immoo footoo hin kaafamaa. Osoo footoo hin kaafamiin wanti kamiyyuu yeroo kana namni wal amanu hin jiru. Ofii yoo sin ajjeestan malee micayyoo suura kaastanii akkamiin dhabamaa hin jedheeni akkam akkaneettaa ofumaaf akkas of gootee hin baasii gaafunaan jedhanii hin baasii gaafannaan immoo dhugumaa reeffi ishii waajjira poolisii achuma hospitaala jira. Suuranii ergamuu danda'u maatiitti tasawwa ergite maatiidha gaariin ta'u prosesii qabaa reeffi as turuu dhiisuu na micayyoo seeraan haala dhufte sila ta'ee fi dafamiin ergamuu naan jedhe achi keessaa tokko bilbilee hin baasedha jedheen isaanumatu hin baasedha ofiin jedha ta'e waan hundi isaan hungallee nutti hin dubbatanii bakka. Sirriidha mee kan mucayyoo suuraa isii hundaa nuuf ergita gama social media YouTube ta'e Facebook ta'e wantoota adda addaatiin akka isiin reeffi ishiis ta'ee jiraan isiis argamu ni taasifna. Kasanirraa fe doorsisni isin irratti adeemsifamaa jiru jira akka Beeruutitti ijoolleen habashoota yookaan amaaraa kuni doorsisa addaa kan isin sodaachisuudhaaf lubbuu keessanii wanti sodaattanii jira wanti bira. Kan jira maaliif erguma hiriirri sun baami booddee hunduu walumatti dhaadachaa jira akkam hiriira baatu wanta garagaraa jira. Okay, baay'ee wanti isiniif dhaabnoo jiraate yaa of eeggannoo godha. Maqaan isheen obboleettii teenya san mee maqaa ishee ifa nuu godhi? Maqaa ishii Baqqaluu Tarreessaa Risaa jedhamti. Ijoollee eessati? Dhaloonni ishii Gundibaraati. Gundibaraati Shawaa Lixaa jechuudha. Tole hayyee bakka rakkinaan qabu maqaa isiitiif suuraa isii hundaayyuu ni maxxansinaaf.
bakkuma jirtanitti isinis of eeggannoo godha. Beerut keessatti rakkoo hamaatu jira yeroo hedduu yaa'u rakkoo hamaatu isin mudata rakkoon jireenya akkuma jiru ta'ee rakkoon hawaasummaas waan jiruuf of eeggannoo keessan cimsaa nuti sagalee isinii taana wal quba qabaadha siin jedha yaada kee kanaa fi sagalee obboleettii teessaniif ta'uu keetifatis galatoomi siif barbaachifna warri isiitis reeffa ishii argatanis diliidha yoo argatanis reeffa ishii akka kabajaan awwaalamu nuyin taasifna ijoollee Beerut jiruttiin bilbila atillee mootu akkanumatti ijoollee quba qabaadhu nuuf galatoomi. Tole sinirree sagalee nuuf ta'uudhaaf galatoomaa hedduu. Tole fayyaa ta'e guyyaa gaarii. Hundi keessanuu akkuma dhageessan kana hammaatee jira jechuudha wanti jiru. Biyya ormaatittis naaftanyaan ilmaan Oromoo akkatti malaan ajjeesaa jirti jechuudha. Mucattii miskiina kararraa ofii isaaniitti fuudhanii guruuppii gargaarsaa jedhanii walitti yaamanii mana tokkotti naqanii achitti akka barbaadanii itti taphatanii har'ammootu lubbuu isii of ajjeestanii lubbuu isii baasanii kaanii argitanii rakkoo nuti keessa jiru. Kanaaf suuraa isiitii fi viidiyoo isii amma kan maxxanse kana waliif dabarsaa hundi isiitu warri imbaasii biyya sanii akka barbaadeetiniin reeffa isii gara biyyaatti galchuu yookaan immoo achumatti awwaalan kabajaan maatiin isiin duuteef hin jirti hanga amma adda baafatuu dadhabee jechuudha. Jarri itti bilbiltee duutee jirti aniini mucattiin hiriyaa isii mootu du'uu fi du'uu dhabuu isii hanga ammaatti argitee amanuu hin dandeenye jechuudha. Kana waan ta'eef ijoolleen Beerut jirtan of eeggannoo keessan cimsaa warri Habashaa hojii jiraattan yoo jiraattan gizeedhaan Habashaa irraa adda baafadha ofumaan wal ijaara Oromummaadhaan jiraadha. Rakkoo hamaatu jira hiriira guyyaa isin baatanii sanidha jalqabee dhaadannoo adda addaatu isin irratti deemsifamaa jiru hammeenya kana jecha hundi keessanuyyuu adaraa keessan akka of eegdan isiniin jedha. Kun sagalee obboleettii kennati waliif daddabarsaa fi rakkoo keessa jiranii adaraa keessan ijoollee Beerut quba qabaadha. Habashaan baay'inaan waan biyya san keessa jirtuuf akkasuma dallaaltota Habashaatiin biyya san waan dhaqaniif dhiibbaa gurguddaatu irratti adeemsifamaa jira. Ijoolleen kun Oromummaa ofiitiif du'aa jiranii Oromummaa ofiitiif jecha reebamaa jiranii naaftanyaan biyya ormaatti humna irratti godhattee jirti. Ijoollee kana rakkoo keessaa akka baastan abdiin isinirraa qaba. Gama Feesbuukiisis gama Waasappii gama adda addaatiin suuraa obboleettii keenyaa kana maxxansaa fi daddabarsaa fi akka isin